biyya namoonni uummata isaanii duratti qullaa deemuu jaallatan. Ashamaa harka fuunee kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota chaanalii kiyyaa baga nagaan deebitanii dhuftan jecha viidiyoo kana keessatti biyya namoonni fuuldura uummataatti qullaa deemuu jaallatan aadaa baay'ee dinqisiisaa ta'e isin biraan kan geenyu ta'a. Waan baay'ee isin barsiisa jedhee qabadhee dhufeetiin jira. Haga xumura qophii kiyyaatti na waliin turaa. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanalii kanaa dhuftan ammoo piliis chaanalii kana subscribe godhuudhaan maatii chaanal kiyyaatti dabalamaan isiniin jedha. Egaa gara qophii keenya baay'ee dinqisiisaa fi bashannansiisaa ta'eetti isin dabarsaa ana waliin ta'a. Aadaa ajaa'ibsiisaa ta'e biyya namoonni qullaa isaanii uummata fuuldura keessatti deemuu jaallatan dhalattuu Ameerikaa kan taate Kiristiyaan Arneessaan yeroo Jarmanii keessa turtetti waa'ee yaada qullaa deemuu biyyattiin waan hubatteen akka itti aanutti barreeffamaan dhiheessite. Akka Kiristiyaan barreessetti Ameerikaa keessatti qullaa ta'anii deemuun walqunnamtii saalaatiin waan walqunnamsiisu ta'us as Jarman keessatti qullaa uffata of irraa baasanii deemuun waan jireenya namaa keessatti wanta guyyaa guyyaadhaan nama qunnamuudha. Akka barreeffamni Kiristiyaan jedhutti namoota uffata of irraa baafatanii qullaa isaanii deeman iddoo bishaan daaqan, iddoo bashannanaa fi iddoo sana'oota arguun waan baratamaa dhufuudha. Ta'us garuu yeroon jalqaba gara Jarman dhufu waan na qunname yoomiyyuu hin irraanfadhu jette. Mudannoon koo inni yeroon ani paarkii Haasiin Niiw Iskoolaan keessa asiif achi socho'utti namoota qullaa isaanii walitti qabamanii aduu qaqqaammatanii arge. Sana booda haasawa hiriyoota koo waliin taasisee fi odeeffannoo Google irraa argadheen paarkii magaalaa keessaa fi bakka bashannanaa qarqara galaana Beerliin keessatti namoota qullaa deeman arguun akka waan haaraa hin taaneen bare. Wanti an yeroo san arge garuu wanta Beerliin keessatti buhaaruuf godhame osoo hin taane fakkeenya firii koorpar kaalchar yookaan aadaa qaama bilisa jedhamu ture. Firii koorpar kaalchar yookaan gabaajeedhaan FKK kan jedhamee beekamu Riippaabilika Dimokiraatawaa Jarman yookaan Baha Jarman GDR wajjin kan wal qabatu ta'us aadaan qullaa deemuu Jarman dur jaarraa 19ffaa keessa akka jalqabame maddeen odeeffannoo adda addaa ibsu. FKK'n sochii bal'aa Jarmanii yookaan gara addunyaa uumamaatti deebi'uun seenaa keessatti akka gocha warraaqsaa fi boqonnaatti ilaalamuu keessatti qabata. Aadaa qullaa deemuu kun biyya Jarmanii keessatti waggaa dheeraadhaaf kan ture. Yuunivarsiitii Feerin Beerliin gargaaraa Pirofeesara ammayyaawaa kan ta'e Aadaan Paarkumbar jalqaba jaarraa 20ffaa keessa sochiin liibeensi foormii yookaan jireenya haaromsaa guddataa dhufe. Falaasamni kun falaasama akka nyaata orgaanikii nyaachuu, walabummaa saalqunnamtii qorichootaa filannoo adda addaa jireenya salphaa uumamuutti dhihaatanii jiraachuu falaasama jedhu kan of keessaa qabudha. Jarman keessatti shaakalli qullaa deemuu sochii bal'aa ammayyummaa fi indaastirii haaraa addunyaa kana mormuudhaan xumura jaarraa 19ffaa keessa kan jalqabe akka ta'e kan dubbatu itti aanaan Pirofeesar Yuunivarsiitii kanaa. Jalqaba irratti paarkiin Naazii safuu cabsa jechuudhaan sochii shaakalaa FK dhorkiin kun bara 1942 xinnoo laafaa dhufe. Dhorkiin kunis kan laafaa dhufe hawaasa muuziidhaan dararamaa turan kanneen akka juushotoo fi kooministootaa hin dabalatu ture. Aadaa qullaa deemuu yookaan FKK irra caalatti kan bal'ataa dhufe erga waraanni Jarmanii bahaa dhihaan dhaabbatee booda ture. Shaakalli qullaa deemuu kun poolisiin ofirraa ilaalaa kan itti fufe yoo ta'us seeraan kan hayyamameef garuu bara 1970 takka erga eerkaawwan gara aangootti dhufaniin booda. Bara 1970 fi 80 keessa namoonni qullaa taa'uu filatan 1,000 lakkaa'aman qarqara galaanaa fi bakkoota bashannanaatii hin dhabaman ture. Bara 2019 akka lakkoofsa Awurooppaatti waldaan aadaa qaama bilisaa fi qullaa deemuu Jarmanii miseensota galmaawwan 30,000 ol ta'an lakkaawe. Miseensonni waldaa kanaa baay'inni isaanii umriin isaa 50 hanga 60 jidduu keessatti kan argamudha. Akka barreeffamni kun jedhutti amma FKK yookaan aadaa qullaa deemuu kun Jarman keessatti
keessumayyuu Jarman lixaa keessatti xiyyeeffannoo guddaan akka argatetti mul'isa. Kabajamoo daawwattoota keenya, addunyaan keenya waan dinqisiisoo agarsiisaa ishee itti fufee jirti. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya, qophiin har'aan tana isiniif dhiyeessine kuni qophii baay'ee nama bashannansiisu, wayis irraa barattan jedhee kaniin qabadhee isiniif dhiyaadheera. Warroottan chaanalii kanaaf haaraa taatan irra deebiidhaan piliis sabskiraayib godhuudhaan maatii kootti dabalamaan isiniin jedha.